Waan nama ajaa'ibu subscribe kuma dhibbaaf 33 fi view miliyoona 2 fuula isaa mul'isin. Atini akkasin barbaadda osoo fuula kee mul'isini social media irratti beekamu. Namni kunini Jaalojus jedhama. Osoo fuula isaa mul'isini subscribe kuma dhibbaaf 33 fi view miliyoona 2 argate. Video kaartoonii bifa comedy tini hojjatee YouTube irra posta. Aboo maali eessa jirta? Tidheen gadda bikkaan sin barbaadin hin jiru. Bara awwadaa ittiin dalagaa eegale. Hakan jimaan cabsaa bula. Guyyaa ni rafa qaatira saniifin bade. Ati maaliif na barbaadde garuu? Khayruma ta'eetiifin si barbaadu ture. Namicha tokkotu Jaaloo baajaajiin bitaa fi jeetiin baatii guutuu isa barbaadee dhabe. Atilleeni akkas akka dandeetu beekta. Anini kan si biratti argamu Ismaa'il Hussein Digital Oromoo irraa. Guyyaa irraa viidiyoo haaraatii fi yaada haaraatiin walitti deebinee jiru. Kanneen haaraa taatan subscribe gochaa maatiiwwan chaanchaamuu akkuma duraatiin like gochuun dagatina. Viidiyoo irraa keessatti akkamiin osoo fuula keenya mul'isini social media irratti beekamuu dandeenya waliin ilaalla. Fakkeenyaaf Jaalojuusiin viidiyoo kaartooniitiin beekame. Amma akkamiin viidiyoo kaartoonii tolchanii viidiyoo tan keessatti agarsiisa. Appilikeeshinii Jaalojus fayyadamu Pilootagoonii jedhama. Appilikeeshinii kana Play Store fi App Store irra buufadha. Akkamiin akka kaartoonii tolchanii editing godhanii YouTube gadhiisanii viidiyoo tan keessatti agarsiisa. Kanneen haaraa taatan subscribe gochaa maatiiwwan chaanchaamuu akkuma duraatiin like gochuun dagatina. Gara viidiyoo jalqaba Play Store bilbila keessanii irjiru irra dhooftanii seentanii irraanii bakki search ka jala kan dhuftanii irratti tuqxanii irraanii bakki search kan gubbaatti Pilootagoon jettanii search gootanii Pilootagoon jettanii akkaataa kanaanii search gootanii irraanii yoo san search gootanii kaana mirsarara san agarsiis kana akkan irratti tuqxanii irraanii install gootanii akkanaanis solatanii erga inni download ta'e rabee obbee open ka jiru kana irratti tuqxaa ergaatiin open dhoofte akkana si gabbaasa create video ka jiru kana irratti tuqxaa haqda isaa na guldee milaali erga kan tuqxee amma bakka tamma bakki siifilaa bakki inni siifiltana bakki tana jijjiirachuu fi fulaamma straight corner jettan dhoofte bakkamma bakki cufti tana bakki gaarii kaffalti barbaachifti bakki garammoo nasaa buuree akkan dhoofte bakki gaarii bilisa fakkeenyaan bakka amma elevaantaa kana irratti tuqadhee san agarsiisa. Ergaan irratti tuqee bakki filannee jirra fulaan diimtuu tunnoo akka ta'etti namni hin jiru etti fula diimtuu amnoo akka jettana irra dhoofne nam gakkeewwan namni gaarii kaffaltii malee hojjechiisuu hin dandeettu namni garammoo nasaa kaammoo buuree kana kaffaltii barbaachisu kana daawulood bicha goote akkanatti fayyadamtaa sinera amka yala kun maqaan isaa nam kana Scott jedhama iskan gaffilanna ammallee no acteera namni lammeessoo kan inni waliin dubbatu hin jiruudha diima kan no actor kan irra dhoofne ammallee fakkeenyaaf amma Mrs Green kaytana wutan gafudhanna warkan lamaan tam waliin dubbatu warri kun laga fudhannee bakki filannee war lamaan gafudhannee jirra irraan amma war lamaan kan dubbisuu fi bakka namni irra saratan dhoofte irra dhoofte eenyu jalqab dubbisu feetaadhe si gaafata no actor kana namni dubbisi hin jiruudha bakki no actor jir kana irratti kannee nam lama tasjira nam lamaan keessa kam duratti dubbisu barbaad tokkoffaa Mrs Green intala lammeessoon Scott ka jedhanii maqaan isaa warkan lama jalqaba namichi dubbisu barbaada namichi maqaan isaa Scott maqaan irra dhoof erga irra dhoofneen booda akkanas nu gabbaasa irraanii bakkamma sautii tana bakkamma recordii tana taanam gubbasa sana agarsiisan irra tuqxanii bakki diima kan dhooftanii dubbatan. Dhoofta irraanii bakkireetti kan dhoofta irraanii ergaa isa dubbachiiste rabaate isii amma akkasiin deebistuuf tolchita sun tolchuuf ammallee bakka namni saratan tuqta irraanii bakkamnoo akka kajeetti kan tuqta reefuu is dubbachiiftees maqaan isaa Scott jedhama amma immoo Mrs Green ka jirtana irra dhoofta isi dubbachiisuuf bakka nama gubbaa saree sana agarsiis diqqoo tana tareefuu anini tajalqaba irra sana agarsiistana irra tuqatanii irraan bakki diimtuun dhuga tuqta akara dhoofte reetti kan dhoofta iddusan dhoofte reetti kan dhoofta irraanii amma obbaafanne jirra amma erga war jara lachu dubbiste rabaat kaani bakka amma seefii dhoofta seefiin ka cinaa ka gubbaa kana kana dhoofta irraanii save video ka jir kan dhoofta irraanii export with the subtitle fi export without subtitle da sanamo export without subtitle ka jal kalameeffa kana irra dhoofta irraanii akkanatti video deemee isanii
save godhe gallery keessanii sanii fida haga video biraatini walitti deebinutti video tanarratti video hedduu aan hojjedhuu fi subscribe fi like godhuuni video biraa eegadhisinedha haga guyyaa biraatti walitti deebinutti nagaan nuuf tura.